kana fakkaata masjidni jaaramu jiru jalaan ogaa akkas ta'u gubbaansaa diida bal'aa waan ammaan dura naannoo tana hin godhamin asitti eegalamee jechuudha. Warri waan kana eegaltan tokko keessan maqaa keessanillee beekuu baannu ilmaan islaamaa dhaloota biyyaa keessaa warra gandaa warra waan abbootiin teessan hin dalagin dalagu jirtan abbootiin teessan baay'ee qabeenyi isaan bira ture garaada turan damiina turan gabbaarii qaban garaadummaa qaban osoo isaan sanirraa waa takkan hojjetin isin arraan tana khulii godhattanii khulii sanirraa nyaattanii waan hafe sadaqattanii masjida kana fakkaatu jaaraa jirtan ifin tuffatina jabaadha jalqabni keessan bareedaadha dhumatee isanis walfaana rabbi isin yaa bareechu jenna yoo rabbi jee isi warra masjida kana jaaru jiru gaafa masjidni kun umurame amma fagootti du'aa isinii godhu jirra bakka isin nu bira dhaabbattanii aamiin jettanitti isinii godhu teenya jechuu yoo rabbi jee inshallah umrii rabbi nu haa dheeressu isinillee rabbi isin haa dheeressu rizqii khaasii masjida kana fixan rizqii kophaa jechuudha ta'ee isin hin ta'in rabbiin isin harka haa kaayu ammoo takkan sodaatina wanni kannan itti dabalamtu wanni kaayan bakkuma san teessi kanaafuu jara keenya horiin sadii orummaan namni dalagunu sadii horiin tokko ka nyaatan tokko ka kaayyatan tokko ka kennatan horiin nyaatan kute horiin kaayyatan nama biraatiif horiin keessan horii kennatan kana horiin caalaan horii kennatanii nama dhaalullee beekan kan nama boodatti aane namni gaariin horii kana dhaalee waan gaariin dalagee itti galatoomu namni badaan horii namaa dhaalee akka maleen godhee qixaaxaatilleen wajji hirachuu akkanuma taati duniyaan kanaafuu warra waan gaarii irratti malee hamtuu irratti hin bobbaane rabbi isin haa godhu xiqqoo isin qabdan barakaa keessa isin haa kaayu umrii isin haa dheeressu isinillee warra keessanillee hawaasa keessanillee faamilii jettanii siya biyya sanitti faamilii teessanillee waliigala keessan rabbi isin haa milkeessu jennaa guyyaalleen guyyaadha guyyaa kadhaan qeebalamtu keessa jirra arraan tana ammaas tahee hanga salaannu jiddutti hoggaa waa dubbanne du'aa umatee sanitti aanaa amiin jechuun ifatinaa wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسكم سنة الجو. يا كلام. لا والله. كاني أزيل. اللي أنا مي. وقربك اسمه